Hagayya 26 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Gatiin qaala'insa gabaa dhibbeentaa 15.3 ol ka'uun gabaafame. Akka gabaasa tajaajila staatiksii Itoophiyaa ESS irraa argametti gatiin nyaataa fi wantoota kanneen hin sooratamne deebi'ee ol ka'uu isaatiin wal qabatee qaala'insi gatii waggaa Itoophiyaa adoolessaa 2026 keessa gara dhibbeentaa 15.3 ol ka'eeraa jedhe. Kunis dhibbeentaa 13.9 waxabajji keessa turee fi dhibbeentaa 13.7 waggaa tokko dura ture irraa ol ka'iinsa daballii agarsiiseera. Agarsiistuun qaala'insa adoolessaa kun haala gadi bu'iinsa qaala'insa gatii bara baajataa darbee keessaa mul'achaa ture faallessuudhaan duubatti deebiseera. Ragaan tajaajila staatiksii Itoophiyaa dhiyeenya kana akka agarsiisutti qaala'insi gatii waggaa muddee 2025 keessa gara dhibbeentaa 9.7tti gadi bu'ee kan ture yoo ta'u, ergasii booda deebi'ee ol ka'uudhaan caamsaa keessa dhibbeentaa 13.4, waxabajji keessa dhibbeentaa 13.9 fi adoolessa keessa dhibbeentaa 15.3 ga'eera. Daballiin kun caalatti gatii meeshaalee barbaachisoo ta'anii garuu ammoo kan nyaataan ta'in irratti kan mul'atedha. Qaala'insi gatii wantoota nyaataaf hin oolle irratti adoolessa keessa dhibbeentaa 14.8 kan ga'e yoo ta'u, waxabajji keessa dhibbeentaa 12.2 ture. Qaala'insi gatii nyaataa fi dhugaatii alkoolii hin taanes waxabajji keessa dhibbeentaa 15.1 irraa gara dhibbeentaa 15.7 ol ka'eera. Qaala'insi gatii waliigalaa bakka ijoo lamaa fi gareewwan baasii 21 qabata jechuun tajaajilli staatiksii Itoophiyaa hojii galmee gatii maamiltoota shallaguuf nyaataa fi wantoota nyaatan taane irratti xiyyeeffachuusaa ibseera. Kanneen nyaataa keessaa sukkaar, dammaa fi chokkoleetiin daballii waggaa isa olaanaa galmeessaniiru. Gatiin isaanii adoolessa waggaa darbee wajjin yoo madaalamu dhibbeentaa 39.4 dabaleera. Dhugaatiin alkoolii hin taanee fi bunni dhibbeentaa 33, foonni dhibbeentaa 21.6, zayitnii fi dhadhaan dhibbeentaa 20.3, kuduraan dhibbeentaa 19.2, aannan, bu'aan aannanii fi killeen dhibbeentaa 18.9 dabaleera. Muduraan dhibbeentaa 13.6 yoo dabalu, daabboonii fi midhaan ammoo dhibbeentaa 8 dabaleera. Daballiin kun nyaata qofa irratti kan daangeffame miti. Gareewwan ijoo nyaataa hin taane keessaa barnootni daballii waggaa dhibbeentaa 25.3 galmeesseera. Kana irratti dhiyaachuun meeshaaleenii fi tajaajiloonni adda addaa dhibbeentaa 19.3 dabalaniiru. Dhugaatii alkoolii fi tamboon dhibbeentaa 16, geejjibni dhibbeentaa 15.6, tajaajilli manneen nyaataa fi hoteelonni dhibbeentaa 15.3, meeshaaleen manaa fi meeshaaleen mana keessaa dhibbeentaa 15.2, uffatnii fi kopheen ammoo dhibbeentaa 15 dabalaniiru. Mana jireenyaa, bishaan, ibsaa, gaazii fi boba'aan kan biroon dhibbeentaa 13.3 dabalaniiru jedhe ESS. Haala baatiitiin yoo madaalamu dhibbeentaan kun caalaatti ol ka'aa ture. Gatiin maamiltoota baatii adoolessaa qofa keessa dhibbeentaa 2.6 dabaleera. Kunis yoo madaalamu waxabajji keessa dhibbeentaa 0.9 fi adoolessa waggaa darbe dhibbeentaa 1.3 ture. Tajaajilli staatiksii Itoophiyaa baatii keessa gatii nyaataa fi dhugaatii alkoolii hin taane dhibbeentaa 2.2 fi gatiin wantoota nyaataa fi hin oolle ammoo dhibbeentaa 3 dabalu galmeesseera. Daballiin baatii deebi'ee ol ka'us ragaan tajaajila staatiksii Itoophiyaa akka agarsiisutti qaala'insi gatii yeroo dheeraa baatii 12 keessa ture hamma waggaa dhiyeenya kanaa gadi ture. Dhibbeentaan waliigala qaala'insa gatii giddugaleessaa baatii 12 adoolessa keessa dhibbeentaa 11.9 kan ture yoo ta'u, caamsaa fi waxabajji keessa dhibbeentaa 11.1 ture irraa hamma muraasa ol ka'eera. Garuu haalli dhugaan kan yeroo dheeraa akka agarsiisutti qaala'insi gatii maatii Itoophiyaatiif gufuu cimaa ta'ee itti fufeera. Tajaajilli staatiksii Itoophiyaa akka gabaasetti giddugaleessi qaala'insa gatii waggaa bara kanaa bara baajataa 2017 keessa giddugaleessi qaala'insa gatii waggaa bara baajataa 2017 keessa dhibbeentaa 16 kan ture yoo ta'u, bara baajataa 2016 keessa dhibbeentaa 11.7 ture. Ejensichi akka hubachiisetti waggaawwan arfan darban qaala'insa gatii ol ka'aa ta'een kan ka'e maatiiwwaniif baay'ee ulfaataa kan ture yoo ta'u, baatiiwwan bara baajataa 2014 fi 2015 hedduu keessatti dhibbeentaa 30 caala ture. Giddugaleessaan hamma qaala'insa waggaa irratti fooyya'insaas mul'ateera. Giddugaleessi qaala'insa gatii nyaataa bara baajataa 2018 keessa dhibbeentaa 12 keessa kan ture yoo ta'u, bara baajataa 2017 keessa dhibbeentaa 16.2 irraa gadi bu'eera. Qaala'insi gatii wantoota nyaataaf hin oolle giddugaleessaan dhibbeentaa 15.9 irraa gara 11.3tti gadi bu'eera. Tajaajilli staatiksii Itoophiyaa qaala'insi gatii wantoota nyaataaf hin oolle bara baajataa 2017 fi bara 2018 keessatti haala madaalawaa ta'een gadi bu'uu isaatiif sababni muraasni imaammata maallaqa liqii baankii xiqqeessuuf kaayyeeffate ta'uu ibseera. Ragaan lakkoofsa adoolessaa garuu yeroo sagantaan fooyya'insa diinagdee bal'aan mootummaa diinagdee jijjiiraa jirutti dhiibbaa gatii deebi'ee ka'ee agarsiisu. Ibsi tajaajila staatiksii Itoophiyaa mataan isaa dhiibbaa qaala'insa gatii wantoota nyaataaf hin oolle yeroo dheeraa sababoota biroo wajjin wal qabsiisa.
Kanneen keessaas gatiin maallaqa doolaara Ameerikaa wajjin madaalamu gadi bu'uu fi gatiin boba'aa idil addunyaa ol ka'uu dabalatee meeshaalee barbaachisoon garuu nyaata hin taane hedduun kan alaa galan meeshaa dheedhii alaa galan irratti kan hirkatan ta'uu ibseera. Itoophiyaan walakkaa jalqabaa bara 2026 keessa diinagdeewwan gurguddoo Afrikaa 10 keessaa qaala'insa gatii guddaa galmeessiteetti. Ameerikaan kutaa addunyaa hedduurraa viizaa kennitu adda kutuuf akka jirtu dhaga'ame. Pireezidaantii US Donald Trump kutaa addunyaa garaagaraa irraa gara biyyattii deemuuf viizaa kennuun yeroof akka dhaabbatu taasisuun himame. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa USA imbaasiiwwan guutummaa addunyaarra jiran keessatti sagantaa leenjii qabatee akka jiru himuun gara fuulduraatti akkaataa tajaajila viizaatti kennamu keessa deebi'ee ilaaluuf akka jiru ibseera. Ameerikaan godaantota ayyama jireenyaa malee biyyattii keessa jiran biyya isheetii ari'uuf duula garaagaraa gochaa jirti. Ameerikaan akka jettutti kun tarkaanfii nageenya biyyaalessaa koo ittiin cimsadhu keessaa isa tokkodha jette. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo biyyattii seenuun fedhii biyyaalessaa irratti hundaa'uun murtaa'uu qabaa jechuun ejjennoo cimaa biyyattii deeggaraniiru. Tarkaanfiin ammaa kun ji'oota muraasa Waashingiteen baay'ina imbaasiiwwan Afrikaa keessaa qabdu hedduusaa hir'isuuf akka yaaddu ibsuu ishee ji'oottan boodadha. Atileetonni Itoophiyaa dorgommii Anookaa zoonii 5ffaa Keeniyaatti qopheessaa jirtu meedaaliyaa adda addaa argatan. Atileetonni Itoophiyaa dorgommii Anookaa zoonii 5ffaa Keeniyaan qopheessaa jirtuun meedaaliyaa adda addaa injifatan. Tapha dargaggoota Anookaa zoonii 5ffaa bara 2026 Keeniyaan keessummeessaa jirtuun Itoophiyaan guyyaa jalqabaatiin meedaaliyaawwan warqee 3 fi meetii 1 argatteetti. Fiigicha meetira 3,000 dubartootaan atileet Yoordaanos Tsaggaab tokkoffaa bahuudhaan meedaaliyaa warqee jalqabaa argamsiiste. Fiigicha meetira 800 dubartootaan atileet Natsaannat Salamoon tokkoffaa dhiyaachuun meedaaliyaa warqee lammaffaa argamsiisteetti. Tarkaanfii kiiloomeetira 5 dubartootaan atileet Niyaamaan Nuraddiin meedaaliyaa warqee 3ffaa dorgommii kanaan galmeessiteetti. Fiigicha meetira 5,500 dhiiraatiin atileet Waamii Waajjiraa lammaffaa ta'uun xumuruudhaan meedaaliyaa biraa gonfateera.